chaachaa fi booniyyeen akkami ammaan tanatti gartee waliigalaa jiranii booniyyee tana sababaa keetitti gartee miidiyaa kanarratti barree kanaafuu galata qabdaa waan booniyyee tana nutti faarsiteef akka gartee garee chaachaatti si galateeffanna osoo sin galateeffanneen dura garuu amma chaachaan miira booniyyeef qabu akka nu ibsatu isa waa gaafannaa ati miitii godhadhu. Miitii godhadhu. Chaachaa booniyyeedhaaf miira qabdu mee bifa kamiin nu ibsita chaachaa komentii si ta'e eegaa jira uummanni bal'aan. Fayoko, thank you. Miss you, come on. Food in Rasu. Chacha, ummanni bal'aansi eegaa jira. Miira booniyyeedhaa kan arruma argitee sitti dhagahame san bifa kamiin ibsitame. Booniyyee miira ka sagaltee nu harka laaffattee rafuun dhabde yaa. Booni. Jirtaami. Yeah. Normal no bakka arraan tana turii riiballee si jalaa kutu maamiti. Ani booniyyee keessaaniin aalama addunyaa laala. Booniyyee keessaaniin addunyaa tana laala. Waaw. Waan gartee booniyyee chaachaan waan inni ijoo argitee jirta si keessaaniin addunyaa tana laaluu barbaada jaa akka mireeti. Dhugaasaati bar. Uma jedhamu jedhe. No, addunyaa tana agarsiista moo akkami gootee agarsiista addunyaa tana akkami si keessaan laalama mee nu galchi nu galle. Booniyyee seriously amma laala. Laaluun isa akkuma isaaf malutti addunyaa kana itti argisiisa. Aalama kana jechuun akkuma isaaf malutti. Si keessaan akkami addunyaan laalamti. Kuni beekumsa dhaloota irraa fayyadu. Mee nama keessaan addunyaa laaluun akkamitti danda'ama nutti ibsimee bannaati. Siif galee ani fi chaachaan amma wantoota amma kana dura saamee wantoota amma kana dura godhamaa ture waan hundayyuu keessaa baanee jira tuqal. Ahuንኛ በአዲስ ነገር ነው እየሄድን ያለ ነው። ስኒፍ ገሉ ዲሱ ደንዳዩ የፍቅር መንገድ እየዘረጋችሁ ነው? አዎ። ኦኬ ጥሩ ነው። ቻቻን ኩኒ ነመ ሰልጳ ሚቲ ኒ ቤታ ቻቻ እንደዚሁ መንገደኛ ሚቲ ቻቻ ጀቹን ነመ ዱበርቶኒ ባየን ኢሰ መቃደወተኒ ጉያ ከነ ጉቱ ወሎላ ኦለን ቤታ ተከስተው ቤታ dubartoonni hedduun isarratti walloluu danda'u. Garumoo dubartoota hedduu faanaan immoo walitti bu'uu qabu. Salphuma kanatti chaachaa kana kanatti gaafa inni wechuun ragaa beesti. As biratti jarjara osoo hin taane xiinxalliidhaan gaafii si gaafannu deebisuuf sirraa eegama si galee. Deebisuuf jira. Chaachaan gaafa kanatti miira sii qabaatee ani lubbuu kiyyaan isiif kan gaafa jiru. Akkanumatti namni dillee kun dhaabbateetuma kas ilaalee atis chaachaa fudhattee deemtu sitti fakkaata? Akkasitti dhagahamaa jira? Akkasuma abbaa barbaade ለምን ሺ ሆኖ አይደረደሩ ምን እናሱ ተያይዘን እንሄዳለን። ምንም የሚኖር ነገር አይመስለኝም። አይ እነዚህ ሰዎችን እንደዚህ እንዴት ነው እንደዚህ በቀላል ያይሻቸው? ዱበርቶች ነው እነሱ ምን መሰለህ ጊዜያቸው አልቋል፣ አብቅቷል የነሱ ጊዜ። አቤት አቤት ጦረታና ይውጡ በቃ አፋን ኦሮሞቲ አቶ ቦቦዲ የሪያኺ ሱብሃንአላህ ሃይ ፍቅር እስከ መቃብር የትወር አፕዴ ግረኛ አፕዴ የት ጎኑ በርባዳ የትወር አቤት አቤት ሶዲቆን ማባያን ይላላ ሜስ ሙዚየም ይዘና ደውጭ ጅርቲ ቲዱ ዌልካም ጋይስ ሜምበር ማናታ ታታ ፍሌጎላ ሰላም አለይኩም እንዴት ናችሁ? ወአለይኩም ሰላም አለን አለን ከራምቦኒ የኸራ ጀነታት ሄዳረ ቻቻን ጀለህና እና ቦኒዬ አማ ከብራ አዲሲ አሱንኩኒ ወጋት ጃፉሪ ጉቱን አርጊኔ ቻቻ አራት ወር ሙሉ ለሱ ብላ ያላደረገችው ነገር የለም። አቲፊ ቦ ቻቻን አሩሞ ወለርግተነት ፈካታ የሮ ጀልቀባፍ ጋፋ ወልዱብስተን አከሲሚ የሮ ጀልቀባቲ ፋራ
no jechuun atilleen kanaan dura maqaa isaa dhagaa turte Nin maqaa isaaniin dhagaa garuu waliin dubbachuun keenya harmaan. hiree isaan dubbachuudha argattee hin beektu kanaan dura. No argachuu dhaboo osoo hin taane Barbaadeen beeku jechuu danda'a. አልፈለኩትም። አዎ ማለት እንትን ያዴን ቤኩ ሶ ያዴ ቤኬ ነው ማንዱሳ ቦንያ ማለ ቦንዬ በሌ ቦ አቦ እንታል ጫፕ ሙቲ ቀበድ ያታ ነማ ባኡ ወረብ ዲን ማርከስ ዲን ተልተም ቦአሜ ሙቲ ቀበዱ ታይ ቦኮን ወረንዛ ወይ ሙቲ ቀበዱ ታይ ሀቢቢ Mira ka sabay dua isipin ko na muti ka ba dua? Yalla, let's go ahead. Bado Ay welcome. isipin ko na dua. Bismillahirrahmanirrahim ya chacha. Zaban niya makayasa jirro kun zabana. Ya bore sa kaya dua yung siguro lagi pa. Zabana ka rasul libanan. Zabana dirti da bamte dalan namni shantam dirato ko jala diem tu jaan sang kesa kuno anta. Al-ana anta. Yero ma tanasiya bole sa kaya ka agarra jiruti. Dalaan hundi sumarratti jechaa jirti bismillahirrahmanirrahim. Aboo dalaan shantamni hundi akka gartee gara kee rabbi sahaadachaase abboleessa kiyya irraa kukkutattaa abboleessa hedduu gaariidha. Wallaahi la'azi. Mootiin baratin hin talan. Mootiin baratin. Maaliif jennaan hortee teetiif illee gaariidha waan ta'eef irmaa dhalta obboleessa kiyyaati. Ilmaan horuun gaarii gaaf tokkollee taatu hayyuun Oromoo fi kaan illee keessaa hin dhabamu. Kan ammas deebine maaltu nu jala tare? Du'aa hin beekigaa. Gabaabsuu numa geessi. Du'aa hin jirta moo khutba jirta sila? Abaa fixanna baabbara taqiyyaan. Akka gootuun sii mamma. Asgabbaan jechaa jirti miliyoon asgabbaan Dhaga'i amma nuti wanni asitti walii qabamnee fi argaa feenu dhaga'uu feenu miira booniyyeetii fi miira chaachaati malee haasawa fi haasuu agartee akka khutbaa masgiida dhaabi cuqqaali nurraa mama bayan cuqqaal wadalaa hidhaan seenaa jechuun wadalaa waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh baddo Bado welcome. cuqqaali mama bayan kutaraan si keessa dubbatta akkana kunoo kana arguu feena nuti booniyyee chaachaa kana ka arguu feena jay waan jettu baddo Laki erga qabame gamaarin godhame duraan dhaalaaf hin dhufeeni. Booniyyen abaa miidhaan irra deemi mitaate rabbumaa silaaf jajjaanu. Hagaggaburratti hacechuu dhufaa jaan. Booniyyee atilleen booniyyee dhaaluu dhufte baddo. eegaa jaartii Booniyyeen buleessaa duruu waan buleessumaa dhaala. kuttee chaachaa afaan buutee jirti. Sabbari hanqiiga. Sabbari. Sabbari. Saahiba anumaatu birraa bishaan sitti qabaati. Tooruma kana jirtaame? Orma kanan jira yaabo anamman dhufellee beeta. Wallahi booniyyee waliin jira addunyaa kana zooruu barbaade. Chaachuma taanaan tokkuma dinnichoo tiimii waan ta'eef. Gabbola zoonitoo nama nu dhungatu kamitti dhabne boo darta jala deddeemtana faateen timartu maa ta'i. Maa kana tasheesansa. Awa mama bayan nu dhiistee miira haaree kana dhaggeeffannaa. Mee nu dhiisi booniyyee. Booniyyee. Akkuma reefu jalqaba gaa guyyaa waliin turretti amma miirri keessan oowwee sadarkaa intarnaashinaal irra ga'ee jira namoota kumaantaman miira keetii fi chaachaa daawwachuuf namni baasitti baay'ataa jira. Chaachaa waggaa meeqa namni jalatti akkas maqaa dhawatee footoo isaatis maxxanfatee kaan maqaa isaa barreeffatee deemaa jiru. Ati guyyuma takkaan booniyyeef lubbuu kiyyaniin kan chaachaan akka jedhu godhuu keetiif maaltu sitti dhaga'amame miti? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko gammadee. So namoota isa duuba deeman namoota isa marsanii jiran kana guyyaa tokkoon dhabama gochuu kiyyaaf bakka buutiin isaanii dhabamuu isaaniitiif so happy በጣም ደስ ያለኝ Amma waggaa sadeen afran chaachaan miidiyaa kana gubbaa jiru namoota baay'eetu maqaa isaa himatee chaachaa beluu kiyya chaachaa maaree kiyya jedhaa turanii. Amma namoonni san hundinuu gannaqamuuf deeman sababaa keessatti xoorataa ba'uuf deemanii. bakka yeroon isaanii dhumatee jira. Kanaan dura iyyuu waan inni nan ilaalleef malee silaaga kanayyuu isaan bira turuun isaaf hin malu ture.
garuu carraadha waliin argine kanaan dura ammoo na argee jira waan ta'eef በቃ የነሱ ጊዜ አልቋል። Arra garuu si argee miree sirriitti si argee. ያ አርስርና አርጌ Sagalee ol dhabii akka feetetti anaa sibira hiraamisa. እሺ በቃ ትጅራና yeroo ሲወጭ Akka feetetti haasa'u. Chaachaan sirriitti akka si arge qalbiin kee beekee jira. sirriitti na argee oh thank you so much. Inni illee sun dhungataa jira mamma bayaan illee wajjin dhungattanii. Maama bayaan rooba keessa dhukkeen kaasin saa'ee baati. Dhagahi. Haaluma qotuu jahinja. Maama bayaan waan ati karadhaaf Chaachaa bakka chaachaan dhungata jahinti gaaboreesu. aboo chaachaan waan ati karadhaaf dhiyaatu muru eebbisi gurbaa namaa. Hayi. Maal ta'e maama bayaan kun? Wo chaachaan jetti obooti hin jenne hin bu'a billahi. Billaa alee hin bu'a. no chacha nama akkasii miti hin bu'eeni. Dakki. Nama dhungatu akkamiin dhabne wayii. Mama bayaan naarraa qaba hayyee chaa'u. Amma bayaan rooba keessa dhukkeen kaasin. Gara laafummaa kiyyaatu ofirratti siin na baasee bayi. Chaa'u. Bye bye. Maama bayaan. Ammarraan kaasee bilookti godha yoo ati chaachaa wajjin tana booda haasuuti. Yookiin godha okee? Yoomiin ammarraan kaasee bilookti. Obsi mama bayan. Obsi mamma bayaan qaba obsi. Obsi mama bayan. Obsi. Obsi abon ru adun gada kaya bo. Dhungataa aboo Obsi abon dun gada rabbi. Ho Inni aalee deemu jettan. Miira keessa galchuuf akkana jettan. Isaa yaaddaniitii miti. Maama bayaanii yaaddaniitii miti. اللهم صل يا ربي غيتي يا ربي يدي ترقز يا ربي Maama أوه bayaan. مجاتي قال dhungadu. نما نادون قد ورقد دي اللهم صل Hawwisi طيب dhungattee jirti. Maama bayaan isma dhugaa Fayyadaan. dubbii amma qoosaarraa gara dubbii haqiiqaatti gaafa dhufnu miirri kun miirri chaachaa fi booniyyee gara dhugaatti imalaa jira. Ati immoo qoosaa gooteeti waa'ee booniyyee kanatti maaliif dhiibatta qoy ati waan jiru jira ibsadhu mee waltajjiin kun waltajjii bal'aadha. لا 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 Chaachaan narraa qaba. Jechaa jira maama bayaan. لا رمي إيرين تنشبات عمتي متي بيتا akkasitti haasanii akkasitti ayyeejan kanaa miti ani yoo ta'ellee hireeshii bareedduun argamu malee jechuun yoo rabbi walitti fide rabbi walitti ayyee jedha ayyaa jiru yaa'u barangaa jechuun Ana dubbii takkaan noof kochi. Gaafii akka tana dura na gaafattee sana murteessan jiru jechuudha yoo akkas ta'e. Booniyyee tana beeki no wallahi siitu feemasii godhee siitu gartee. Guyyaa ruusa ishii geenyaan du'aa uumaga gadhuudha kanaa ol maal hiree rabbi siyaa tolchu jechuun qofa moo nama ati deemuu addinaa abbaa maaree waan jaalladhu. Minaafami qoy waan tokkoon jechuu deema dubbii dhiiraa afaan hin boone dhaga'i. Atiin kun michiyyoo tana siitu feemasii godhee yoo gabbara illee nu gaafattee beekaa qabda. Akka isiin akka dammaatti akkanatti amma chaachaa kana. Garuu wajjin dhandhamaaf. Dhageeffadhu hawwataa. Chaachaa kanatti akka isiin akka akkana mi'aawu teessu shoora qabdaa beekati isii tana sumaatu isma tana feemasii godha. Akkana moo kanaami? Amma chaachaan akka jechaa jiru. Booniyyee waliin gartee addunyaa kana zooruun barbaadaa jaacha. Booniyyeen bakka himmi ooftiin dandeessii jaa waa hundaa'u. Ani immoo waan hin jechaa jiru. Chaachaa kiyya dhugaadha ammasitti haamee ho'itu garuu mi'a isii kana kanutti beeksisee nu garsiisee isii tanaa barsiisee maamma bayaaniin jechaa jira. Nama falmataa keetii barta. Akka namoo kanaa miti. Yaa obboleessa kiyyaan dhaggeeffadhu yaa obboleessa kiyya. Aboo Ramme. Jaalala irratti qaldiin hin jiru obboleessa. Ana biratti beektaa jaalalti tun bu'aa guddaa yaa boo jaalalti hin beektaa. Maaliif jennaan namni wal jaalannaan jaalalti tun kennaadha. Ammaffaa ammasii. Komantii isaa ilaale okkee. Aboo abiyyoon miira keessaa baasin talogga waa'ee caacaatiif waa'ee Komantii isaa ilaali. Komantii isaa dubbifataa deemii.
Si hedduu si jaaladhaa hedduu si kabajaa sin jechuu jira. Ija kan kee duratti yookiin si godhuu si dabbaree ganaa si duratti hin dhungadhuu kophaatti hin dhungadhaa sin jechaa jira. No, dhungatu la rakkoo. Akkas No, hin jedhu, nama hin sa ani miti walla. dhiise. No, nama sa ani miti. Isiin tasii No, keessa wallahi booddi billahi nama sa dhiise. ani miti. Maamma bayaan tasiin dhageeffate. Rammi ana erga fuudhee waa'ee jaalalaa soo agartee ati. Akka jiru sani. Wallahi cuqaalattee taa'u jirta ilaarraan. No, jechuun yaa dhageeffadhu gaala lama baa. Ani xabiyaa biyyarraa osoo namni waamee laal. Ammallee jalaa nafnee baafaa jiran kana kan nuti taphaafamu keenya yeroo gargari naaf ishiin feesbuuk irratti hin taphannu. Yeroo gargari kanuma adda baanee jiru. Maaliif jennaan nama tuffatu fi kana kanallee hin beeku. Nama fakkeenya jiru hojii taphatu yoo waan gabaadhaan hayyee jedhanillee numa taphadhu hojii. Bultii ishee rabbi jaaku guyyee. Amma kallattiin gara adeemsa gaafiitti yaaddeebiin dura dhiisi waa'ee isaanii. Amma bartana dura Waatin nama guddaadhaan ijaa balaasu. Allahumma salli jimaa hin ajirra bara balaasu. gaafii akka tana maama bayan Yaay. gaafii akka tana duraa san yoo deebitee guyyaa keessaa rifattee gaafattee jedhan tana gaafatte san ni yaadatta Tam. si jaartii ta'e tadhiis ta'e namni harkarra kaatee deemu yoo akka tasaa mancaa harkaa qabaatteef rakkoo keessa walitti dhuftan maal gootaa jettee tana gaafatte takka yaadatta yoo san deebitee sa keessa Afaan dhufteef himaa rabbi si jedhu. gaafataa beeku. No. Dhiiraa gaafattee baddoo kiyya galatoomi. Maamma bayaan. Deebisan siiti deebisaa laafugaa. Aboo karaa dheeraa nu Yoo deebisi ta'a maamma bayaan. Hadaraa jaalalaan. waan Amma haasoo fakkeenyaaf qabna. hireen kun qooda rabbi jedheen jaalaan akkas jedheen. Jette ayyee. Yoo ta'a boodarra jaalalaan fakkeenyaaf jaalalaan gaa hin jiraa miti gaa yaa'u dubartiin biraa oo jaalalaan waan san si irraanfachiifte. Dagatu dandeessa gaati. Naam. Ati immoo wanti seesirra jiru hin tuffatin jalaa hin didin ittuma yoo rabbii iree du'aa gadiifi hin oodin akka nama gariititti ooduun hin jiru. Hammeenya ishiiti fi xiqqeenya ishii jaalachuuf itti gammaduu hin barbaadin qofa. Dhiiraa bakka Ani wanni hin narra jiru. Dubbii dhiiraati. dubbii dhiiraati. Kana malee ammallee hiree bareedu rabbi haa jiruuf. Garuu gizeera deddeebitu akka isa keessatti haftetti irra hin deddeebiin takka jetteetuma ni jiraami. Akkas jetteetuma faa goonuu Gabaadeen ishii gaafadhu gaabbalaa itti beekan jira eessattan irra deebi'an. Hayyee gaara akka waan biraatiif Maal itti himte qoyi? Maamma bayaan adeemsa dubbiidhaa laal sii qajeelcha dhagaye. Ammaati micayyoo tana akkuma reefu siin jee shoora qabda beeytee akka isiin sadarkaa kanatti beekamtee amma chaachaalleen dubra dila tokko ka maqaa isaa dhawatu hunda lafa gannaqee kara isitti imalu taasisuudhaaf. Yaabbala zakiyya zeeroorraan jira namni sagalee na waraaba haasa'u akkan sirriitti tolchee haasa'u yoo barbaadde zeeroorraan na baata gara 5,000 olchisa. Maamma bayaan wanni miiraa aboo ati wallaahi rabbiin gartee zeeroo akkama jiru maamma bayaan hin abaaramuun hin eebbisa qaalicha kan rabbii isin himustadha. Miira ummataa nama 5,500 dubbii fardiidhaan akka qalbiidhaan dhaggeeffatan keessa waan Yaabbala zakiyya sagalee na waraabbatanii na darbaa jaane gaasa. aboo sitti haa darbu darbaan Jazba mana feetiin taataa jira zeeroorraan nan baaftu nagaan naa ture. ni Baktu turte. yoo nama Mucayyoo nama deebi'an. Naan caalisi naan jettee na caalsistee taa'utti jira waan mana Asuuni filatti. biibii chaachaa saamamtee boo'icha jirti ati waan biraatu. Taazee jirraa bar kar tokkoon aruuza kar tokkoon taaziyaa. Asuudhaaf taaziyaa booniyyee baruudha. Mana warra mirqaanee deemee dhaqee achi dhaqee mirqaanamuunaaf arbite. Maaliin si darba'u? Maamma bayaan darbii isumaa gad darbi. Giiftii naa darbu. Isumaa gad darbi. Of darbi. Darbi. Isumaa Isumaa darbi. Kootu zeeroo jiraanu zeeroo irraa kootu. Zeerorran jiru wallahi ka beetu zeeroo adeemna. Argattee kootu deebi kootu. Mamma bayaan kootu. Wallahi. Deebisaa wallahi shaqqalataa jira. Waa qaalli jalan. Hawa bubbee jaariyo. Way. Muuziqaa fadhaa barni makka muuziqaa.
Muuziqaa iskistaa tokko bara yaaboo iskistaa gojaamee tokko malee hin qabu. Yaa san balata muuziqaa san qofa balatanii. Hoteelli basa ni shaqqalate. Booniyee. Amma booniyee dammaysaa. Amma wanti siin jennu. Dhimma Muhammad Bayaan kana hin kaasnu inni garuu atuma jira inni illee hin fagaanne. Shaqqalattee bar Muhammad Bayaan amma Wali wanni haa ta'u miti waa'ee chaachaa qofa. Koi giiftiidhaan naakannu nadeebiftu maal obboleetti yaqaale. Ina amma dhibba sadii bara akka dhibba sadii si kanan dhibba Gooteen kuma jan naadarbi yoo naadarbite naadarbi. namni si ala jira hinoo asii kanan si kanu jiranii mi oobsi viidiyoo bana dhuusi taa'e tasgabbaa'e fi Wallahi ji'een bada malee bilaazitti naasa barbaanaan viidiyoo waraabbatee waan amma rammiin irraa nagaa baduu kana baaraalii ol kaafataa foolollee guddi badanii maal jechuudha. Yaaboo hati lubbuu bareednaan ta'eef galaafatan sabbaru jirta. Yaa obboleessa wallahi waa billaa dhaggeeffataan amma laalaan. Yoo amma koome shanee sana naa kan jedhan wallahi billaa anaffaa jahaasarun kiyya bilaa lafan boora masadaadhu yaa obboleessa. Yoo naa kan jedhan yookaan immoo mana namaa karmatti dhagaa karmatti haasawwan maal bu'aan naa qabdiyan hin ta'e. Mana kiyya waan baradhee barakka fatajjaasi abaabaa fi onne bilibbilibbi sana hin qabu bar. amma illee bilibbii si kanaa jiranii bar Wajama bilibbilibbi kuma naa kan jedhan takala. Koi amma wanta kan wal qixxeessina obsigaa dhagaye. Ani kaardii xiyyaa nati desilaasii fi kannaati dhagaye. Asu bakka manni kee akka muranne godhate. Manni kan kee akka muranne godhe bakka. Unoo akka isiin akka muranne gooti wanni si buunte keeti unoo 700 keeti. Subhanallah. Poolisii kiyyaatti naaf hin kennu niitis haati manaa naaf haa kennitu. Eenyu baanta? haati manaa naaf kan nuti hin jenne Muhammad Bayaan jaalala karaa shaqqalaatiin walaan dhabamsiisanii nu dhisi obsi namni namni osumaati dhawaatumaati obsi haasonni kakkeetti das jawuniin itti toluunini siif kennaa deema bar. Dimaarin dhaabee badhaasee obbolee dimaan dhaabee bayyanaa ta'u haaree diban. Chaakoo habibii ko welcome back. Dhawaatumaati gammattee kofaltuunini Chaachumaatti dhaabaawwan geessuun Muhammad Bayaan nurraa cukkaali mee nurraa cukkaali. Cukkaali nurraa. Booniyee chaachaa welcome back mee nurraa. eenyudhaan okkaala jeetan. Si nurraa cukkaali Muhammad Bayaan. Ofi sheer natti gootee nurraa okkaaliin bilaasin haasaa darbi. Eenyuun nu haasa'isi hin jeemee ati Yookaan Muhammad hojii Bayaan nurraa wallah cukkaali. billaa isii babbaasuun nan danda'a. Eenyu baafte? Eenyu baafte? Wallahi billaa baasuun nan danda'a. Mee eenyu baafte? Mee dhiirummaa ta'e agarsiisi. Eenyu baafte? anaan sheerti godhe anaan sheerti godhe inni baanaan sheerti godhe deebise. Yoo kabajan naaf qabaatte bu'ee bakka asii nan taa'ine bu'e. Eenyu baana seenni jira. Wallahi bayi bira. Eenyu baana? Naasi hin jedhee bayi. eenyu baa'oo Masa kabajaa nama bira ta'ee fayyaa sagalee. Inni amma jaartii chaachaatiin bayyaa baree fedhee fayyaan qabu. Eenyu ati siin hin jedhin? Eenyu ati si jammar eenyu? Timeessee jira maashaallah baga timeessite chaachaa ko habibi jaartii namaa taga godante hunda si deebisaa bara habibi nuri linni shi amatti wallahi wa billahi sirreessiif tajaartiin jalaa jallatte hundi dhuftee tajaarsi jalaa jallatte hundi nu dhufee eno Jaarsaarree rakaa ijaan waan himatu adabu. Daarata mee amma booda afaan amma afaan. booda dubbadhu Bani viidiyoo qotu. yaa habibi Eenyu nyaata arbee alii nyaata arbee bar. Osi eenyu Bani ayyamma viidiyoo. Alii fooloo naa deebis. Kana booda dubbatoon. Alii. Ali fooloo deebisee balii. Yoos ati nama jalata na biraa qabooti. habibi ko Habibi. Yoo aliin fooloo naa deebisee nan haasa'u ammas. Subhanallah. galatoonfadhu gaa Ali deebisiif. Hayyee bani haa viidiyoo. Akkana boo dhiirti kanatti nama gammachiifteeti. eenyu si kana ni Amma beeka argadda alla magan. Intalaa miti aboo lubbuuti yalli argaddaan isinin jedha aboo lubbuun muuziin. loltuu si kana Muhammad Bayaan loltuu dhala loltuu Rabbi haamata naa godhe muuziin biyya takka dhufte. Ammoo isaa yeroo sana jedhan dubbatan dhufte. Naafi booni ol biratti ol biratti ol maas muuzii. Ol baas ol biratti naafi. Aboo ol baas jiingaaramee. Muuzii ol qabjiin. Aboo ani baasuun danda'u rammee tolchi rammee tolchi
Ramee tolchin. Annan qabu kudhanii san godhi, ka kudhanii godhi ni tolcha. Okay. Ka kudhanii godhi san booda isaan lameen wal guddisuu dandeessan. Aliya, thank you so much. Mana ka kudhanii goote? Kana ka kudhanii? Of get the kazi. Ka kudhanii ka lamaa godhi, ka lamaa. Ay. Jadi of him good. Nani sa tigil siya opsyo. Ramee opsyo ka. Asu jaanini wallahi. Ibo kamalente masa de. Wallahi. Awliya rabbi ti bara suntu ni bebo. Mashallah raja me. Ishi. Ani isaaf jecha waan hin goone hin qabu. Habibi. Oy amma qabiti mama bayan tuqiti ifra. Habibi ngoya. Mama bayan put. Hasoko. Chachako. Mojiko. Badamagan. Ya Rabbi Fatihan takat. Why? Ay akasi. Hayo ya nama bade welcome no. Shaan guddaa kana fi qabu. Waliyan bidiyoon jirtu waliyan maatee sotolfattee fi nang keessan arame. Sinti keessa. Ya Rabbi mujid ya tayyaro barabara. Loltu tana share goro for duai gori ga shi yamale ta si khansan loltu dala da barga kabila le profile shi. Ali abar. Ali da. Rame. Kambanta. Ali ali miti. Ali yani. Adi orang titi basinif gadi. Ali ada. Kundar Ali Abo Ali ada us. Hidar jira. Ali aja. Muji dia ya muji tan sabab shi dilal. Namni muji akana diga be akana kabe kunce rabas. Egale gawan salam mo bayan. Abo am yad muji asawaji rab me ko obsi sabari muji kabadda de hada mana. Allahumma salli. Fayo mangisti. Muji ni baraka hargat. Sako ya hasan mama bayan ko fakkan tane ka sagantan nu jalan balle. Ajje tu amma. Annuman dunga doga muji ni dubetu. Nuti haso mama bayan da gefa ju. Wasit ju asan dufne nuti wani be ko kabdan ta duran dura. Ayye. Haso boni ye TV kan chacha da gefa ju wasjira nuti. Da gaisani? Ayye. Mama bayan ammo gwa ta ga fardi da isa kaisa gona dirqama dubbin isa lallattu jira wante. Isa khabajawan qabnuuf jecha isa kaisa busna male khutban keenya guutumaan guututti hamama bayan. Admal gota adi afanin anatti asa comment mi yora bin debisini ga muji da papai ya ko jaini. Muzi wan izin tate beita. Us Ya bole so yani jin tate beita ta ya di. us me wan in beinu jani arkama durana futi je jani namje. Hay. Ayye abba ayye rammi qinya bareda. Fayyade amma mama bayan gaafii gaafatamteef deebisaa gabaabduu nu deebisuudhaan turtiin waliin gootu. Tole? Ayyeeshe. Malee ati akka wannaatti karaa feete nuuf achuu hin dandeessu. Takka faarratti arraan tana sagantaan arraa sagantaa boonii Mana kana koppiliin share godha. koppiliin kishiiree haa godhani. Dhagayi. Sagantaan arraan tanaa ta chaachaatii fi ta booniyyeeti. Amin amin ya Rabbi nama lalakkosa kana kuma kudhan guutu fidi ayyaase. Nagada wantaatiif as hin jirru lakkoofsa imaan. Ya bole so yan du'aan dugara de Rabbin jade itti yaase. Dhageeffadhu amma.